Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu maqxoraa akkamitti fayyadamuu qabnaa kan jedhudha jechuudha. Kan waliin ilaallu hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Haaraa kan taatan immoo baga nagaadhaan dhuftanii chaayinaalii Dhangaa Lubbuu sabiskiraayib godhaa, sheer, laayik gochuudhaaniin sagalee Waaqayyo yeroo hunduma baradhaan affeerraa qophii kooti. Dabalataan immoo kutaa tokkoffaa waa'ee maqxoraa yeroo darbe isin barsiiseeti nan ture. Duubatti deebi'aa ilaalaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara barnoota keenyatti darbinaa jechuudha. Maqxoraan egaa meeshaa hafuuraa diina keenya daabiloosiin ittiin mo'achuu dandeenyuu fi hafuuronni hamoonni kutaalee qaama keenya keessaa bakka isaan ta'an ittiin rukutuudhaan ittiin ofirraatii hidhuu dandeenyudha jechuudha. Jalqaba irratti maqxoraa fayyadamuu keenya dursa hafuuronni hamoonni kutaalee qaama keenyaa keessaa eessa taa'u kan jedhu beekuun barbaachisaa waan ta'eef isaan waliin ilaalla jechuudha. Kutaalee qaama keenyaa keessaati hafuuronni hamoonni bakka isaan ta'an ni beekna taanaan maqxoraan laaboraatoorii hafuuraatti jenneerraa diina keenya daabiloosiin kan ittiin waan ta'eef bakkoota isaan ta'an kana gaafa nuti rukunnu mallattoo nuuf kennuu danda'u jechuudha. Hafuuronni hamoonni kun jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaanii jechuudha. Eessa taa'u kan jedhu jalqaba irratti mee haa ilaallu jechuudha. Hafuuronni hamoonni kutaalee qaama keenyaa keessaati kan isaan ta'an tokkoffaan gateettii keenya bitaa fi mirgaa irra ni taa'u jechuudha. Hafuuronni hamoonni dabalataan immoo naannoo maajiraatii akkasuma sammuu keenya irra ni taa'u jechuudha. Sammuu fi laphee keenya keessa akkasumallee ija keenya gurra keenya irra jechuudha. Ija irra taa'uudhaan wantoota nuti ilaallu nu faana ilaaluudhaaf akkasuma immoo gurra irra taa'uudhaan akka nuti yeroo hunda waan hamaa dhaggeeffannu ni taasisu. Wantoota nuti silaa dhaggeeffannus karaa kanaatiin madaallii keessa galchu jechuudha. Akkasumallee garaa keenya keessallee ni taa'u jechuudha. Garaa keessa dugda irrallee hin taa'u hafuuronni hamoonni. Egaa yeroo baay'ee namoonni dugda kiyya na dhukkubaa, dugda kiyya na kuta kan jedhani dugda irra taa'uudhaan dhiibbaa adda addaa ni gaggeessu. Namni akka dhaabbatee hin hojjetanne hin dalaganne akka namni saganne gochuudhaaf jechuudha. Dugda namaa hin qabu. Garaa namaa keessa taa'anii baakteeriyaa vaayirasii ta'uudhaan dhibee adda addaa namatti fiduu nyaanni nuti nyaannu akka nuuf hin gochuudhaan dhiibbaa adda addaa gaggeessu. Akkasuma ija keenya gurra keenya irrallee hin taa'u. Harkaa fi ciqilee keenya jechuudha. Achillee taa'uu ni danda'u hafuuronni hamoonni kun jechuudha. Akkasumallee luka irra taa'uudhaan jechuudha kallattii deemsa keenyaa gara hamaatti jijjiiru jechuudha. Walumaa galatti egaa kutaalee qaama keenyaa bakka hin teenye hin jiru. Haa ta'u malee iddoo isaan ijoodhaan filatan keessumattuu gadameessa keessa jechuudha. Gadameessa dubartootaa keessa taa'uudhaan maseena gochuudhaaf abaaboon ji'a isaanii yeroodhaan akka hin dhufne yookiin immoo yeroo malee akka dhufu taasisuudhaan dhiibbaa kan gaggeessisan jechuudha. Hafuuronni hamoonni kun bakka isaanitti tolu keessaatii kutaalee qaama keenyaa bakkoota amma nuti kaafne kana iddoo kana taa'u jechuudha. Nuti egaati bakka hafuuronni hamoonni taa'an kana erga beekneen booddee maqxoraa fayyadamuudhaaniin bakkoowwan kana gaafa nuti rukunnu maqaa Waaqayyootiin hidhama, maqaa Sillaasiitiin gubadhaa jennee bakka kana gaafa rukunnu jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti akkuma ilaalle jechuudha maqxoraa gaafa fayyadamnu bakki sun akka ibiddaatti nu gubuun, nu laballabuun, nu nazzaruun maqxoraa gaafa argine nu sodaachisuu fi mallattooleen adda addaa nutti dhaga'amuu danda'a jechuudha. Hafuuronni hamoonni jechuudha bakki isaan taa'anii qaama keenyaa fi jireenya keenya keessatti maxxanuudhaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Jireenya keenyatti maxxanuu jechuun jechuudha karaalee nuti hin beekne kamiiniyyuu jechuudha haala sochii keenya madaaluudhaan jechuudha bakka banaa ta'e yookiin immoo karaa dadhabbinni jiru fayyadamuudhaan dhokatanii taa'uu ni danda'u jechuudha. Sababii isaayyuu mana keenya irra taa'uu danda'u, lafa irra taa'uu danda'u, qilleensa irrallee taa'uu danda'u, meeshaawwan mana keenya keessa jiran irra taa'uu danda'u, iddoo adda addaa taa'anii jechuudha dhiibbaa gaggeessuu hin danda'u jechuudha hafuuronni hamoonni kun jechuudha. Dabalataan immoo sammuu namaa fi qalbii namaa jechuudha walitti hidhuudhaan keessa jiraachuu ni danda'u jechuudha. Yaadi namaa akka inni tamsa'u kan godhan sammuu namaa kanatan, laphee namaa kanatan sababa laphee namaa fi sammuu keessa taa'aniif jechuudha. Hafuuronni hamoonni kun kutaalee qaama keenyaa keessaa paartiiwwan amma kaasne kana keessa kan ta'an yoo ta'e jechuudha. Yeroo nuti kadhannaa goonu jechuudha hafuuronni hamoonni yeroo baay'ee maal godhu kutaalee qaama keenyaa bakka nuti amma kaasne kana gallakkisanii jechuudha hin baqatu jechuudha. Gaafa baqatan immoo eessa taa'u
yookiin jechuudha meeshaalee mana keenya irra taa'uu danda'u, mana keenya irra taa'uu danda'u, beelladoonni adda addaa mana keessa yoo jiraatan beelladoota irra yookiin immoo qilleensa irra illee turuu danda'u hin baqatu jechuudha. Keessumattuu fakkeenyaaf gaafa namni Tsabala deemu iddoon hafuuronni hamoonni itti baqatan yookiin immoo itti dhokatan keessaa tokko jechuudha karaatti biraa hafu, daandii irratti biraa hafu, qilleensa irratti biraa hafu, yeroo namni uffata baafatee gara cuuphaa yookiin immoo xammaqamuutti deemu jechuudha. Uffata nama sanaa irratti hafanii gaafa namtichi xammaqatee deebi'e Tsaballi akka hin tuqnetti jechuudha. Uffata isaa gaafa inni uffatu uffata wajjin itti deebi'uu danda'u jechuudha. Tooftaa kana fayyadamuudhaan yeroo nuti kadhannaa gaggeessinus jechuudha hafuuronni hamoonni qaama keenya keessa jiran kun gara haalaatti baqatu jechuudha. Baqatanii gaafa nuti kadhannaa keenya finne maal godhuu hin deebi'u jechuudha. Namoonni baay'een yeroo Tsabala deeman jechuudha hin fayyu. Erga Tsabalaa deebi'anii gara manaatti deebi'an immoo dhibeen isaaniitti deebi'a. Sababiin isaa inni guddaan hafuuronni hamoonni kun gaafa isaan Tsabala deeman yookiin manatti biraafanii yookiin karaatti biraafanii yookiin uffata isaan irratti biraafanii erga dhokataniitiin booddee jechuudha. Tsaballi sun akka isaan hin tuqne of eeggannoodhaan inni erga of eeganii gaafa namtichi manatti deebi'ee itti deebi'u jechuudha. Kanarraan booddee dhibeen jalqabaa sun itti deebi'a jechuudha namni. Dabalataan namoonni hedduun gaafa kadhannaa kadhatan gaafa sagadan hafuuronni hamoonni jechuudha irraa fagaatu jechuudha. Sammuun isaanii banamaa jechuudha. Gaafa kadhannaa dhiisan immoo jechuudha xiqqoo gaafa turan jechuudha amalli dhukkubbii isaanii inni jalqabaa sun itti deebi'a jechuudha. Kuni kan ta'uuf maaliif isinitti fakkaate hafuuronni hamoonni yeroo kadhannaatti akkuma yeroo Tsabalaa ni baqatu jechuudha. Kan akka hin taaneef akka isaan baqatanii booddee deebi'anii nu hin miineef immoo moqotoraa fayyadamuudhaan maal gochuu qabna hafuurota kana ofirraa hidhuun barbaachisaadha. Akkamittiin kanneen jedhan immoo amma waliin ilaallaa jechuudha. Kadhannaa keenyaaf gaafa dhaabbannu dursinee jechuudha maqaalee hafuurota hamootaa kana hunduma isaanii waamnee jechuudha maqaa waaqayyootiin jechuudha. Ija kiyyarra kan jirtan, dugda kiyya keessa kan jirtan, garaa kiyya keessa kan jirtan. Sammuu kiyya kan qabdanii jirtan, gurra kiyyarra kan jirtan, luka kiyyarra kan jirtan, kutaalee qaama kiyyaa keessa jettanii keessumattuu bakkoota isin dhukkubu hunda maqaa dhahuudhaan jechuudha maqaa waaqayyootiin, maqaa Sillaasitiin, maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin, maqaa qulqulluu Mikaa'elii fi qulqulluu Gabreelitiin, maqaa qulqulloota hundumaatiin jettanii maqaa qulqullootaa fi wareegamtoota hundumaa waamtanii hafuurota hamoota kana jechuudha maqaa waaqayyootiin hidhamaa gubadhaa jettanii jechuudha. Erga hiitaniin booddee maqaa Sillaasitiin adda kiyyarratti hidhamaa jettanii hiitu jechuudha. Adda irratti hidhuun maalinni faayidaan isaa kan jedhuuf jechuudha. Kutaalee qaama keenya keessaa, gateettii keenyarraa, morma keenyarraa, sammuu keenyarraa, yaada keenya, qalbii keenya keessaa, garaa keenya keessaa bakkoota isaan irra taa'anii dhiibbaa gaggeessan kana hundumarraa maqaa waaqayyootiin bakka sana gallakkisaatii adda keenyarratti hidhamaa jennee hidhuun faayidaan isaa inni guddaan maalinni yoo jettan jechuudha adda keenyan kufnee waan sagannuufi gaafa sagannu immoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessattuu fannoo mukaa yoo ta'e baay'ee filatamaadha yookiin siilii qulqulluu Mikaa'elii, siilii qulqulluu Gabreelii yookiin immoo siilii Sillaasee yookiin immoo kitaaba kadhannaa yookiin macaafa qulqulluu lafa goonee jechuudha. Zigaajjaa yookiin immoo minxaafirra godhannee gaafa nuti adda keenyaan fannoo kana tuqnee yookiin immoo kitaaba kadhannaas haa ta'u wantoota amma kaasne kana adda keenyaan tuqnee gaafa nuti sagannu jechuudha. Hafuuronni hamoonni adda keenya irratti hidhaman kun maal ta'u gaafa nuti isa tuqnee sagannu ni gubatu ni hidhamu jechuudha. Kanaafuu maqaa waaqayyootiin maqaa Sillaasitiin hidhamaa hojii keessan dhaabaa. Waa tokko dhiibbaan irratti gaggeessuu akka hin dandeenye aangoon keessan, harki keessan, ijji keessan, gurri keessan, qaamni keessan hundumtuu maqaa Sillaasitiin haa hidhamu. Kan hidhamtan ta'a hojii keessan dhaabaa maqaa Sillaasitiin jennee maqaa Sillaasitiin gubadhaa hidhamaa gaafa jennee nuti moqotoraadhaan qaxaqqannu gaafa nuti reebnu jechuudha. Hafuuronni hamoonni kun maal ta'u hin hidhamu jechuudha. Hin dadhabu jechuudha. Kanaan booddee gaafa dadhaban mallattoo nuuf kennuu eegalu jechuudha. Keessa keenya ta'anii abjuudhaan faan nutti dhufanii maqaa isaanii waa himatu jechuudha. Ani hafuura akkanaan jedhama, hafuuraan itilaan jedhama, hafuura budaan jedhama, matatiin jedhama jedhanii kallattii itti seenanii fi maaliif akka seenan fa'aa haasa'u jechuudha. Abjuudhaan ta'uu danda'a. Akkasumattis qaamaan ta'uu danda'a jechuudha. Haasa'uu danda'u keessa keessan ta'anii jechuudha. Kanaan dura maal fa'aa akka dhiibbaa isin irratti gaggeessaa turan, maaliifis akka hergaman, kaayyoon isaanii maal akka ta'e odeessuu jalqabu jechuudha. Kanaan booda deddeebitanii bifa kanaan hiitanii gaafa isin sagaddan jechuudha. Keessa keessan taane bakka dadhabeera, homaa gochuu hin dandeenye, hojii keenya dhaabneerra, gubanneerra, nu gaggeessi jechuu eegalu jechuudha. Isin itti dhaga'amaa jechuudha keessan keessaniiti jechuudha sagaleen. Kanaan booda jechuudha gubachuu isaanii, hidhamuu isaanii, dadhabuu isaanii kan ittiin beektan kanaanidha jechuudha. Kanaan booddee maqaa Sillaasitiin hundumti keessa yeroo torba hiyyaatii si'oolitti hidhamaa jettanii gaafa isin moqotoraadhaan gubdanii hiitanii si'oolitti gaggeessitan hafuuronni hamoonni kun jireenya keessan hunduma gallakkisanii gara si'oolitti hidhamu. Kanaan booddee fayyaan keessan nagaan keessan eegamee jiraataa jechuudha. Kanaafuu hundumti keessan jechuudha ammarraa jalqabdanii yaalii kana gaggeessuudhaan moqotoraa fayyadamuudhaan jechuudha.
keessumattuu jechuudha bakka isin dhukkubu rukutuudhaan maqaa waaqayyootiin gubadhaa hidhamaa jechuudha. Moqxoraa fayyadamuudhaan gaafa isin hiitan maqaa waaqayyootiin gaafa isin hiitan gaafa isin reebdan gaafa isin rukuttan hafuuronni hamoonni kun guutumaa guututti hojii isaanii dhaabanii ni hidhamu jechuudha. Moqxoraa binnee akkasumatti fayyadamna osoo hin ta'in eebbifachuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha. Moqxoraa keenya akkamitti eebbifannaa kanneen jedhan immoo kutaa sadaffaa keessatti waliitiin ilaalla jechuudha. Hanga sanatti hundumti keessaniyyuu bakka lafa jirtanitti nagaadhaan tura. Dhangaa lubbuu subscribe godhaa. Barnoonni kun immoo hin fayyadu jettan namoota biraadhaaf share godhaa. Like gochuudhaan namoota hunduma biraa akka immoo gahee keessan baha. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti barreessaa. Kutaa sadaffaan hanga wal arginutti nagaadhaan tura.